Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoota kana irratti waa lama sadii irraa hubattu jedheen abdii guddaa isinirraa qaba. WhatsApp nama hidhachuun ni danda'ama, haala kamiinoo hidhatama ka jedhu sirriitti waliin ilaalla. Obboleeyyan chaanalii kanaaf haaraa taatan viidiyoo kana daawwataa subscribe tuquu hin dagatina, akkasuma laayikiin sakandii xiqqoo isiniif fudhata. Laayikiin keessan jajjabina guddaa namaaf ta'a waan ta'eef laayikii gochuu hin dagatina. Maqaa ya profile ira tuquun yoo gara fuula duraa deemtanii mata duree viidiyoo jala seentanis barnoota social media bal'inaan achi jala argachuu dandeessu. Egaan gara barnoota keenyaatti yeroo dabarfannu WhatsApp namni nurratti hidhachuu danda'a yookaan immoo WhatsApp nama ilaaluu dandeenya, ofirratti hidhachuu dandeenya, keenyaa namni hidhachuu danda'a ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Akkaataan itti hidhatamu haala kamiin walirratti hidhamuu danda'a ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. WhatsApp lachuu WhatsApp kanis or normally fi WhatsApp business lachuu waliin ilaalla jechuudha. WhatsApp kan irra seenuudhaan waan takka waliin ilaallu link a device waan jedhu link device dhaan haala kamiin namni WhatsApp walirratti hidhachuu danda'a ka jedhu rahaa eegallu. Tuqaa sadan WhatsApp gubbaa jiru irra tuquudhaan linked device ka jedhu kun ni jira. Linked device kanarra seenne waliin haa ilaallu. Linked device kun WhatsApp lama walirratti hidhuudhaaf kan inni isin fayyadu jechuudha. Linked device ka jedhu gubbaa kuniga WhatsApp lama walirratti hidhuudhaaf bilbila irraa gara kompiitaraatti ta'u yookaan immoo web irratti haa ta'u rakkina takka hin qabu. Use WhatsApp on other device. WhatsApp fayyadamuu barbaadda yookaan immoo WhatsApp dhuma kana bilbila biraa irratti yookaan web irratti fayyadamuu barbaadda yoo ta'e use WhatsApp on web, desktop and other device. Bilbila biraa irratti yookaan immoo web irratti yookaan kompiitara irratti fayyadamuudhaan WhatsApp lammaffaa yookaan immoo kanuma asirra jiru kana kabiraa irratti fayyadamuu dandeessa waan jedhu fideenuuka. Jalatti immoo link a device waan jedhu jira. Link a device kana yeroo tuqxan iskaanii godhi isiniin jedha. Link a device akka nuti suuraa itti qabnee iskaan goonu nutti agarsiisa jechuudha. Open web .whatsapp.com jechuudhaan intarneetii irra seentanii koodii baarii isinii fidaa. Koodii baarii sanatti bilbila keessan itti qabuudhaan iskaanii gootuu jechuudha. Yeroo amma asirraa akkuma isin argitan bilbila irraa kompiitaratti yookaan bilbila irraa bilbila biraa irratti okeen kun jala jira. Okee yeroo isin tuqxan kaameeraa bana, kaameeraa sanaan walitti qunnamsiifamaa jechuudha. Karaan inni tokkoffaan itti walitti qunnamsiifamu okeedhuma jala sana jiru tuquudhaan QR koodii isaa iskaanii goonaa jechuudha. Akkanaan kaameeraa banaa iskaan koodii sana jala kaa'uudhaan walitti connect goona. Iskaan koodiin sun eessaa argama isa jedhutti haa deemnu. Kan nuti kaameeraa itti qabnee iskaan irraa goonu sun eessaa argama isa jedhu waliin haa ilaallu. Iskaan koodii sana kan isin argattan Play Store irra app ni jira. Tokkoffaa app Play Store irra fayyadamuu ni dandeessu. Lammaffaa intarneetii dhuma irra seentanii web.whatsapp.com jechuudhaan seenuu dandeessu. Gubbaa kanatti WhatsApp jettanii yoo sarchii gootanis isiniif dhufa. Appiin kun web scanner ka jedhu isiniif fida. Yoo feetanis immoo WhatsApp web jettanii yoo sarchii gootanis isiniif baasaa jechuudha. Hedduutu isiniif dhufa. Play Store irra seentanii appii isin gadi buufattan jechuudha. Appileen kun hedduu jiru. As keessaa garuu kan isinitti agarsiisuu barbaadu web scanner dual WA ka jedhu kana irra buufattu, gadi buufattu jechuudha. Download godhattu. Appii kana erga gadi buufattanii booda koodiin iskaanarii kun achi irra isiniif jira. Sirriitti waliin ilaalla. Appii kana bannee jechuudha. Appii kana yeroo baname haala kamiin akka inni koodii sana fidus waliin ilaallaa jechuudha. Akkasuma WhatsApp lakkoofsa bilbilaa lamaan banamuu ni danda'a isa jedhus lakkoofsa bilbilaa tokkoon bilbila lamarratti banamuu danda'a ka jedhus waliin ilaallaa. Appii kana irra haa seennu WhatsApp web irraa jechuudha. WhatsApp web kanarra yeroo seentan waan lama sadii isiniif qaba asirra. Garuu gubbaa irratti web jechuudhaan iskaanarii mallattoo bilbilaatiin isiniif baasa. Iskaanarii kanarra tuquun gara fuula duraa deemtu. Bakkuma magariisa gubbaarra jiru giriinii kanarra tuquun gara fuula duraa adeemtu jechuudha. Yeroo isin kanarra tuqxanii gara fuula duraa deemtan WhatsApp keessa irraa kan amma tuqaa sadan tuqne koodii iskaan godhamu sana nutti agarsiisa jechuudha. Koodii kana banuudhumaan bilbila biraa itti qabnee iskaan walitti goona. Yeroo walitti godhame maal fida? Bilbila sanarratti kabanamee jiru yookaan immoo chaatii achirra jiru guutuu asirratti ilaaluun danda'ama jechuudha. Waan achirratti namni isinii barreessaa whatever guutuu isaa
koodii asirra jiru gurraacha kanatti qabuun iskaan walitti gootuu jechuudha. Achi kaameeraa sana banuudhaan tuqaa sadan WhatsApp irraa tuqxanii iskaan walitti gootuu jechuudha. Kanaafuu suuraa san yookaan immoo waan iskaan godhamee kaameeraan sun itti qabamu WhatsApp web irraa argattu jechuudha. WhatsApp business irra yeroo seentan innis tuqaa sadii gubbaa qaba. Tuqaa sadii gubbaa tuquudhaan linked device ka jedhu ni jira. Isas achuma irra tuquudhaan linked device jedhee jira. Asuma irra tuquudhaan kaameeraa isaa bakka irraa iskaanii godhan argattu jechuudha. Linked device kanarra seentu haga bilbila afurii walitti qunnamsiisuu dandeessu jechuudha. Linked device ka jedhu ka jala jiru tuquudhumaan bakka kaameeraa isinii fida. Koodii amma aappii sanarraa argattanii walitti qabuudhaan yookaan immoo namni sun screenshot godhee isinii erguudhaan kaameeraa keessan itti qabdu jechuudha. Yeroo koodii sanatti qabamee iskaan wal godhaa jechuudha. So yeroo iskaan wal godhu meeseejiin asirratti barreeffamu guutuun isaa achirrattis ni mul'ata jechuudha. So linked device kanatu itu yoo password isin gaafate WhatsAppin eeyyama gaafata. Sanaan booda haala kanaa isinii fida. Okay dhuma tuquudhaan bakka kaameeraa isiniif banaa jechuudha. Kaameeraa yeroo inni isiniif banee gizee isin okay tuqxanii kaameeraan isiniif baname koodii gurraacha ammaa sanitti qabdu jechuudha. Yeroo isin koodii sanatti qabdan achumaa wal simataa jechuudha. Tuqaa sadan tuqnee gara settingii haa deemnu. Setting WhatsApp dhuma irraa. WhatsAppin account ka jedhu kana keessa seenne security notification gubbaan jira. Security notification kana keessa yeroo isin seentan WhatsApp wanni inni app hundarraa adda isa godhu cufamaadha. WhatsApp message and a call in end to end encrypted chat to stay between you and the people you choose. Not even WhatsApp can read or listen to them. WhatsAppin end to end cufamaadha. Namni tokkittiin yoo karaa kanaan karaa amma suuraa walitti qabdanii agarsiisuuti yookiin wal qunnamsiisuutiin ala namni takkittiin meeseejii WhatsApp keessan dubbisuu hin danda'u akkasuma dhaggeeffachuus irra seenuus hin danda'u jechuudha. Nama biraa dhiisaati namichi WhatsApp uumeeyyuu jedha yookaan immoo abbaan WhatsApp iyyuu dhaggeeffachuus dubbisuus hin danda'u jedha. Kanaafuu WhatsAppin baay'ee bareedaadha jechuudha social media jiran keessaa. Akkasuma lakkoofsa bilbilaa tokkoon bakka lamatti gonkumaa WhatsAppin banamuu hin danda'u. Lakkoofsa tokkoon banattanii isinii jiru yoo namni biraa lakkoofsa sanaan irra seene inni isin bira ni cufamaa jechuudha. Kanaafuu namni tokkittiin lakkoofsa bilbilaa tokkoon WhatsApp lama bakka biraatti banachuu hin danda'u. WhatsApp webii ka ammaatii yoo wal qunnamsiise malee. WhatsApp webiidhaan immoo walitti hidhuuf dirqama bilbilli isin irraa hidhachuu barbaadda yookaan immoo kan keessan hidhachuu barbaade sun wal bira jiraachuu qaba jechuudha. Wal bira kaa'ee yookaan immoo walirratti qabuudhaan hidhuu qaba. Osoo bilbila keessan harkaan hin qabin walirratti hidhuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan WhatsApp webii walitti hidhuu dandeessu isin jira. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.